Welcome back. Baga nagaan deebitan, baga nagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota keenya akkam ooltan, akkam bultanii, akkam jirtu, nagaadhaa, fayyaadhaa, jajjabaattu. Egaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaa qabsaa'ota hangafoo hamba qabsaa'otaa barbaanne qabsaa'onni eessarraan qabsoo eegalanii rakkoo maal fakkaataati isaan mudataa ture, injifannoo maal fakkaatu argatanii eenyufaatu qabsoo jalqaba diiramarraa kaasee qoodarraa fudhataa ture, wareegama hagam gahuutu kaffalamee tarkaanfii hagam gahummoo fudhanne takka immoo guddina hagam gahu argamsiisuu dandeenye. Walumaa galattuu sadarkaa hadha uummanni Oromootti jiru kana dhaqqabsiisuudhaaf bakka irraa kaa'ametu jira, wareegama kaffalametu jira. Qabsaa'ota qabsoo kanaaf lubbuu isaanii, jiruu isaanii, umrii isaanii guutuutti fixantu jira. Kanaaf kana hadha qulqulleeffatanii beekuun abbaan arge karaa irraa ka'ee seenaadha jedhee waan hin fakkaanne akka hin dubbanne ofirraa tiksuuf nu gargaara. Kanaaf egaa marii keenya dhugoomsaa waliin eegalle hadha sitti fufnaa waan torban dabree irraa dhaabanii kaasanii hadha immoo seenaa hafee hamma sa'aan nu hayyameef isaan danda'anitti irraa dhagahuuf jiraannaa. Kanaaf egaa akkuma baramee bakka jirtanutti kabajaa fi ulfina qabsaa hangafaaf malu akka gootanuuf hunda keessan gaafadhaa. Dhugoomsaa baga deebitanii dhuftan dhiyaadhaa. Baay'ee isinillee baga jiraattanii baga nagaa walitti deebine. Tole egaa dhiyoo tana qabsoo hidhannoo marsaa jalqabaa ta'e moofaa finneeti qabsoo marsaa lammaffaa kan jaarran hidhaa bahee biyya seenuu erga biyya seenuu san irratti dhaabne. Kanaaf achumarraa kaafnee waan yaadannu keessaa mataatutti dhagaa silaa wanti bal'oodha. Kanaafuu qabsoon hidhannoo marsaa lammaffaadhaa kunneen gettutu ga'ee 1976 jaarraan faan hidhaa ba'anii biyya seenuudha. Biyya seenanii qawweelee jirtu barbaaddatu dhanigaa akka biyya seenaniin dura warra maadhee booraa kan biyya keessaa qunnamanii maaliif isaanuu hidhaa bahuudha fi lolli carcaritti qawween dhukaate sun Soomalee hedduu roraasuudhaanii akeeka ishiin shanta Soomalee shanan jettu san jalaa fashalsee waan qabaniif Oromiyaa keessatti qawween dhukaa'u jechuun sagantaan Soomalee baddee kan jirurraa isaan ammallee mala biraa dhawatuudhaaf jila warra Finfinnee keessa jiru qunnamanii akkaataa itti argitee wal qunnaman tokko erga tolfatanii booda hayyee nuti nama keessan ka hidhaa jiru hunda isinii gadhiifnaa wal qunnamuu barbaannaa waliin haasa'uu barbaannaa koottaa jila ergadhaa jedhanii warra embaasii jara qunname. Akkasiin namoonni gaagi tokko namni Yusuf Bakaris waliin ka duraan itti aanaa Elemotti waliin jiraachaa ture Finfinnee ture. Isni ka keessa jiruu fi namoota hedduu Galaasaa Dilboofaa ji'i Abbaa Xiqiifaa nama hedduudha isaanii Gadaa Gammadaa fa'aa. Haa ta'u isaanii kun amma jilli qophaa'ee Somaalee dhaqe yeroo waliin haasa'an irratti hayyee maqaa argitee kamiin deemuu qabdanii jennaan warri keenya isaanii maqaa Somaalee galbee dookaafuu Somaalee abboo kana barbaadanii lakkiin nuti maquma bilisummaa Oromoo maqaa Oromootiin falmannaa qabsoo goona malee maqaa biraatiin hin goonu jedhanii ni hayyeegaa namni guddaa as jiraatii kanaa wajjiin haasawaa jedhanii jiru. Lafa jala warra waaqoo guutuu kana fa'aa dammeessanii haasofsiisanii yooni fi Somaalee kan jettu Somaalee abboo kan jettan taate raashinaa fi ergitee meeshaa lolaatii fi baajata keessan hunda isiniif qophiidha. Yooni fi immoo Oromoo ittiin taate ofumaaf of dandeessan malee nuti waan isin gargaarru hin qabnu jechuudhaan yaada kana dura qabanii fudhachiisanii warri isaan kun harka guddaan waan ummata yeroo sanii ijoolleen namni waa barate ijoollummachitti waa barate malee hedduu keessa jiru
haa taatu finciluma argitee diddaa mootummaatiif fincilanii muuxannoo argitee qabsoo kanallee hedduu waan qaban hin fakkaatu. Haa taatu immoo egaa namni kun biyya keessatti sogga dhageettii argatee maqaan ol ka'ee waan san argitee bakkaan ga'uuf maaltu na baasaa jeenuma yaaddataa. Wanni isaan yaadan immoo achittis argitee qubsuma argachuu, gargaarsa argachuu, mana kiraa malee galanii baajataa itti bahaa, jireenya gaarii jiraatanii, maatiin isaanii nagaan jiraatu. Sanirraan immoo meeshaa lolaanii argattanii waan jaaniifii fi deeggarsa waan isin barbaachisu ni argattan waan jaaniif Soomalee lakkeeffa deeggarsa hin qabne harka qullaadhaa maal goonaa kan jiru maqaa Oromoorra maqama Somaaleeti. Soomalee abboojoo kanaan haa deemnuudha jedhanii fudhatanii wal fudhachiisanii namni guddaan gaafa maqaa karaa baalee kanaan gabbu erga guddaan waan fudhateef namnichi jirus erga guddaan isaanii. Isaan kanaan wajji haasawaa jedhanii yeroo haasawan jarri sagaleedhanii gara Somaalee abboo sana cillaayfatee jara kaan immoo hayyee jedhanii waggaa duraa osoo sanuun godhin wanni dura walii galan nama gadhiisuudha warra hidhaa keessaa jaarraafaas gadhiisan yeroo isa warra hidhaa ture sanii warra duraan qabsoo hidhannootti seenanii qaqqabamsanis gadhiisanii kaan immoo warra argitee miseensota lafa jala Somaalee abboo ofiin jedhanii ammoo isaan deeggartoota ABO yookaan miseensota ABO turan akka Shaalaqaa Salleessaa fa'aa namoota isaan wayii jiran akka tokko isaan kana hidhatti hambisanii jara sana achii baasanii ni gatanii jaarraafa gadhiisanii sana booda warra ABO'tis ifa Somaalee abboo warri waa qofaan harki guddaan Somaalee abboo jedhe isaan kana moo hayyeegaa Somaalee abboo yoo fudhadhaa sagaleedhaan amma mo'amtanii fudhadhaa innaan hin fudhannu jedhanii yoo hin fudhanne jedhanii hanga tokko nama hidhatti galchinaanii ati yeroo san duraanuu nama of duubaa qopheeffatanii turanii Jarmanirraa warreen dippiloomaasota dhufee jara kana gadhiiftanii jedhanii hayyee biyyatti sin deebina cinaa jedhanii biyyatti deebitamoo jedhanii akkasitti booda fuudhanii cinaa karaa biyyaa dabarsanii cinaa Yamanitti ganna kan geessaniiti. Yeroo san jaarran faanii hidhaa baanan akkasuma warri isaa wajji beekuunii qabsoo hidhannoo dirreetti hin deebinuu kan juuni irraa hafanii namni silaa gara 40 akka ga'u jaarraa mul'is naanna'ee itti dhufee mul'isii wajjiin biyya seenan. Biyya seenanii warri maadhee booraa kan duraan jila erge warri Finfinneedhaa waan jiruuf isaan qunnamanii saniin meeshaa jirtu barbaadanii 76 kana gara dhumatti gaara Meexxinoo jedhan dura naannoo Haramayaa tana dhufanii asirraa nama walitti qopheeffatanii karroo kanaa nama xiqqoo hanga tokko argatanii achirraa lafaa abuuratanii nama qopheeffatanii anniyya keessaa Jibushiraa nama jedhamu Baalabbaataa achiitii lafa jalaan qunnamanii inni sun argitee naannoo sana akka qubatan akka lafa jalaa odoo isan hin qunnamne karaa uummata keessatiin nama godhee fi akkachi qubatan godhanii akkachi dhufan godhanii lafti sun duubbee tarsiimoo qabdii gammoojjiidha. Agaruu burqarraa fagoo miti burqaa tirtirarraa fagoo miti gaara tokko jira Meexxinoo jedhanii bishaan keessaa qabaa of keessaa qabaa. Amma qormaatan nama ijoollee hanga tokko ijoollee dhiiraa warraa hanga tokko ofitti bammakanii nama gara 911 dhufanii gaara san seenanii achitti of ijaaruu eegalanii jechuudha. Achirraa qawwee tanii gaafa keenyaa sanirraa haftee abbaa lamaan takka argatanii tun namni biratti awwaalles of sodaatee dhodhokatee qawwee sanas mul'isuu didee tani karaa anniyyaa gorte takka sabbaa takka argatanii tun ijoolleen achiin karaa san deemtu sinqii godhachuuf uummatatti qabdiidha kennitee maallaqa irraa fudhattee saniif uummanni achitti hambifatee sanii haa ta'u qawwee takka mookkas achiisin argatanii karaa olii kanaa takka mookkasin argatanii qawwee lama sadii takka argatanii taanii qawwuma akka chokosii fi dimatoor kanaa waa gandarraa walitti fudhataniituma Meexxinoo san jiraatan achitti of ijaaruu jalqabanii jechuudha. Kunis bara 1976 gara dhumaa. Yeruma san egaanullee anallee naqunnamaa turamee karaa Haramayaa kana duraanuu warra maadhee buraatiin wajji hariiroo waan qabnuuf ijoollee erganiituma karuma bookee kanaan naqunnamaa turanii
Nuti duraanis gaa lafa jala maadhee ijaaruu jirra uummata karaa waa'ee sabaa kana babarsiisaa turree maadheelee lafa jalatti jajjaarratti hin jiranis gara kiyyaan karaa gubbaa qorichaa kana daddalagaa turree nuti dalagaa jirru gaa ihaappaan tun facaatee ihaappaa tana gaa yeroon ani galee iskuula seenee amata tokko baradhu warri amaawwanni ihaappaan tun facaate hedduminaani yeroo sanii gaa warri dargii kun waggaa ihaappaan facaatu naannoo sanitti gaa nammaa waan maadhee lafa jalaa hedduu ijaaree uummata baadiyyaa kanas hedduu ofirraa qabnuuf warra ihaappaa kana bakka girtanitti nu akeekaa kan jiru achi keessa akka seenne goone boodarra immoo gaa ihaappaa tana aldhoolla jechuudhaan dargiin argitee waraana banee mi'eessoonis ifa tarkaanfii irratti fudhatee icaatis gaafaana dha'uu eegalee isaan kanas ammoo warra ihaappaa kana rukutu eegalee ihaappaa kana rukutu hoggee eegalu gaa sababaa saniif gubbaa qorichaatis magaalaan an jiru tanas ihaappaa barbaanna jechuun egaa faxinuma ergan isaanii wama biraatiif dhufan waa uummatuma argitee warreen qotee bulaa liqaban bartootatu warraa wajji jira jedhanii isaan kana qaqqabuu warreen naftanyaa kanaan lafa jalaa waan kana dalagee akka dhufan immoo nama tokko jira qaqawwee awwaalee halkan asii nu rabbashuu baay'ee nu sodaachisaa bulaa jedhaniitu manatti qajeelchanii ani nagaan duraanii magaalaa takka magaalaa horaa jedhan takka jimaa geessee gurguree ol deebi'ee amma soomanaa ganama galgalan deemee bariisadhaan dhufee ganama sa'a 8:09 dhufee isaan toora sa'anii galeetan amma gaadaan tiyya takkaa boofatuma dhuftee kanarraa maqinaa jette maaliif maqaa seeran galee jeenis man galeetuma rafe illaa isaanii waan biraatiif deemanii akkasitti tooruma sa'aa 11 kana dhufanii ulaan irratti tumanii yookaan ol jalaa ol ka'ee fooddaadhaan galu qawwanatti deebisanii dafii ulaa baninaan jedhani kophellee hin kaatin yaaniituma gaa'ulaa duraa hoggan banuu dhiitichumaa fi tumaan aga deeme qawwee baasi jechuudhaan hin gara cafaqanii achiin fuudhanii gaa xaabiyaa gubbaa qorichaa sana achiin geessanii achitti walla liqaban bartoota fi warra silaa gabaree maabarii kana ihaappaa hojii jirtan jedhanii bara isaanuma mootummaa silaa deeggaru isaanumaa wayii kana walitti guuranii oofanii kana wajjin nagaa nasaa hojii jedhanii natumaana oofanii fuudhanii karaa galam cirootiin baasanii amma galamsatti ni dhangaachittis hedduu ni cafaqanii dhukkeen irraa kaasanii ati gaa mana hidhaa ol seennan san booda ihaappaan afaan irratti guutuudha. Anis barataa waan hin turee fi ihaappaadha jedhaniituma ihaappaan na tajaajilu eegalte ammoo akkanaan isaan dura dhaabbadhu hin beekanii odoo beekanii silaa na nyaatanii. Achitti hidhamee guyyaa 40 akkasiin hidhame. Gaafa hogganan hidhamu hoggasuma warri qabaleetii fi warri gabaree qotee bulaadhatii fi warri immoo mana barumsaa keenyas waraqaa barreessee namni kun nagaan barataa jira nama gartee seeraan galee badii takka illee hin qabu jedhanii waraqaa barreessanii hizbi dirjitii mi'eessoon hoggasan kan dhufee mi'eessoon garbii mucaa jedhamu tokko inni garbii Amadilaatii jedhanii warra Anniyyaa abbaan isaatii ijoollee yuunivarsiitii baratteetuma karaa Finfinnee kanatti baratee isaatu amma mi'eessoon tahee dhufe ammoo ABO's hariiroo qaba waan caasaa jaarmaa maadhee bu'uuraa tanaa wajjin yeroo ni qaba ni deeggara haa ta'u yeroo sanitti amma iyyannaan tun isa bira geessee isatti kennamee inni Gazzaany Warqee fa'aatu wajjin dhufee isaanitti kenne namtichi duraan na hiisise ni hidhame. Shaambala Saggit jedhaniin inni hoggaa hidhamu shaalaqaa tokko dhufe sun isa maaru. Shaalaqaa kanatti hime nama tokko kan argitee nasaa wacciidhaa kan mootuutitti murtooyte jira isa san jabeessaa jeen. Namtichi kuma dhufetti amma gaa hoggaa kun akkana joon hoggasoon poolisitti ajaja kannee akka ajjeefamuu jedhanii galgala bira ta'e wanni sibiila nannaqanii bulan. Ganama qotee bulaan gubbaa qorichaa lolaatu karaa labuu kanaan jira. Achitti hori'a. Waraqaa tana fuudhanii koppii ishii sadarkaa qaban ammallee gubbaa qorichaa bakka hundaa warra qabala irraayis warra qotee bula irraayis fuudhanii warri qotee bulaa kan lolaaf dirmachuu deemu fuudhee ammallee bakka lolatti Gazzaany Warqeetis lola san qindeessuuf haala Soomaaleen karaa
laboo kanaan lola bantee ijoollee dhombira kajaan tokko bantee waan jaaniif sanii horiyaa dhaqanii sanitti hirmachuu jarri dhaqu waraqaa fuudhee jaarratti kenne kun ajjeesuuf deemanii nama kaleessa waasiin gadhiisaa isin jettan didanii ajjeesuuf deemanii jennaan aggasuma. Yeroon kennineef jarri asrii dhaqee isaan silaa boru ganaman ajjeesuu ta'an. Jarri asrii tan egaa guyyaa kana horiyaa oolee asrii dhaqee hogguma dhaqu telegiraamatti godhan namtichatti. Telegiraama godhanii ammuma akka gadhiiftu yoo gadi dhiifne isaati bakka asaggitti seente atis seentaa kan jiruun diniinatti kannanii aggasuma inni ganama qotee bultoota gabaroota liqabanbartoota awuraajjaa kana yaamanii isaan kun ganamuma keenya Aliyyii Muhammadii fi Adam Kabiiraa fa'aadha. Aliyyii Muhammad kun akka gara keenya akka gosa keenyatti damiina keenya uwwi. Adam Kabiiratis sanuma amma jarri hundinuu horii egaa dhageenyan dhufee nuu waasii taajaan itti dhaqan. Isin hojjettoota mootummaatiin dandeessanii nama argitee magaalaa kana keessaa mana qabu kan argitii qabu fidaa jedhaniini. Haji Abdullaahi tokko jira gaafa lola Elemoo Sanfaa warra hidhame keessaa inni xiqqoo gartee maqaa jijjiirratee ani lakki qooda keessaan qabu ani shanyiin tiyyaa'u Oromoo miti maali jee sossobeetuma jalaa bahee gaafa san hidhamne galamsoo kana keessatti hafe inni paarlamaa ibseensa paarlamaati paarlamaa dargii Haile Sillaaseeti. Akkasitti isa sannaayamaan jee waasi maaliif anis waan oduu son quba qabuuf namni isaan amanan warri amaarree amanu isa. Ani maaliif gaasii ba'us akkan dalagarra jiru waan of beekuuf isaan amma akka namni kun akka gar tokko hin baaneef waasii akkasii barbaadanii kanaafuu nama biraan ta'in godhina isuma naayamaan jeen. Akkasitti inni dhufee nayaa geessanii ganamuma sani gaafa silaa ganama ajjeesan san kaleessumti yaabbaa gaa warra na biraa silaa ani isaan jalaarra waan hafee fi warri waasiin gadhiisi waan jedhaniif guyyaa san hafe. Ammas namtichi akkas jennaanis ammas boru akka ajjeefamu jedhanii shaffisaan na dabarsuuf waan isaan. Haa taatu dubbiin gaa tarabbii maleen taatu warri dirmachuu dhaqu san lubbuun na dhaqqabe. Namticha waasiin akka gadhiiftu jedhaniini. Akkasitti Haji Abdullaahi waasii naatee waasii 2000 na baasee torbaanitti gaa baatiitti hadhuu fi akka gartee jarri kun shakkinee jeeti hayyee jeeniti gaan hidhaasan keessaa bayee hoggan galu amma gaa warra kaleessa na qaqqabsiise warra nafxanyootaa tokkotu jira warri ragaa natti bahe kijibaan. Isaan suni qabalee keessa dalagan magaalaa moonaa tan akka guddaan nama keenya. Sagaleedha nama wameessoon isbi dirjitiin kunis ijoollee mucaa dadar tokko dhufe Abdii Abdoosh jennaani amma ijoolleen teenya sanii wajji waliigaltee jara kana ofirraa buufnaa nuti nama keenya filannaa nama keenya akkanatti kijibaan miisisanii jedhanii itti himanii amma godhadhaa jedhee yoggosuma ol galaan inuma bakka namticha silaana waan jedhee san firtichaan goohuu na godhan. Ammallee abdiin kun Abdii Abdoosh kun yommuu jaaruu qabnaa waldaa dubartootaa fi waldaa dargaggootaa haa jaarruu naan jee ayyeen jeeni duraanuu hangamaadhee hedduu lafa jalaan qaba. Amma dubartii magaalaa tanaa namoo keenyatti goonee dura teessoos namoo keenya goone dargaggoon mo'ana godhan. Dargaggoon magaalaa kana amma magaalaatti wanni magaalarraa jalqabne malee aanaa guututi. Amma ani hiree argadhee abiyoo xabbaqaa komitee yaniiti jaarma wanni takka komitee takka jaaran. Komitee san keessatti baqaa dargaggootatiin keessa na kaanii warra gartee abiyoo xabbaqaa warra silaa abiyootii eegu keessatti tokko na godhanii na filanii jechuudha. Anamma hiree argadhee ugaa dalagaatti keessan oofadde akka gaartiin amma gaama namaa mootummaatiin namni na shakku jiraare. Firraan dalagaa seenee namticha sanis irratti shangoo sanirraa jara sanis ni ariine. Ani qabalee keessa sinin dalagaa guyyaa torbaanitti guyyaa tokko asxadaadarii wajjinis guyyaa tokko dalaynaa jechuudha waa'ee warraaqsa irratti adaaronni maalitti jira warra abbaa lafaa maal godhaa jira warri argitee warraaqsa kana dura dhaabbatu eenyu fa'aadha akkamitti isaan kana kontirool goonaa kana kan waliin haasofna. Kanaaf achitti waa hireennaaf taatee qotee bultoota keessaa liqambartoonni hundinuu amma isaanii wajjiin abiyoo xabbaqaa ta'ee warra warraaqsaa ta'ee isaanii wajji dhaabbatuun akka na amanan ta'ee hankana keessa amma kan halkan bobboo eegallee liqambartoota kana jaaruu eegalle bakka hundatti. Sababa saniin waanaa gubbaa qorichaa kana
Ihaappanis akka hin seenne qabalee keessas waan hin dalaguuf mana barumsaa keessas barsiiftonni 3 Oromoodha. 2 Amaara 5 namni magaalaa san keessatti barsiisu. Ijoollee Oromoo tanaa fi tokko immoo wanti Somaaleedha. Somaalee kunis Ogaadenii ijoollee Oromoo tanaa wajjin ja'a waa'ee qabsoo kanaan lafa jala waliin haasofnaa jara san hubachiisee Ihaappaan mana barumsaa kana keessas akka hin seenne ijoolleen Amaaraa lamaan sun akka waan harkifne. Poolisa keessas poolisa warra poolisaa kana keessas warri gartee waan beekalaa fi jedhanii warri mana hidhaa gaafatamaan Oromoodha. Namticha mallee ajajaan poolisaa kan naannoo san jirulleen Oromumaa ammoo of hin beeku. Haa ta'u poolisoota kana lafa jalaan waa'ee Ihaappaa tan akka waliin dura dhaabbannu. Warra immoo Ihaappaan biyya balleessite abiyyooti warraaqsa kana jallisuuf deemti jennee gaa waliigallee nuti isaanuma kana dha'uudhaaf Amaara kana ofirraa dhorkuuf jaraa wajji dhaabbanne hedduu nu gargaarte wanti sun aanaa gubbaa qorichaa kanaa haala saniin ifee nuti uummata qotee buloota kana hunda qindeessinee jaarranfaan booda karaa booqee kana dhufanii asii dhaynee achittis wal qunnamnee yeroon gaafa bariisofaan gad dhufan booqee dhufan isaan dura immoo nama wanni daba lamaatu dhufe Dammaysaa fi eenyu kan isaanii Mikaa'el eenyu kajan karsiidhaa tokko isaatu dura dhufe kadhiyoota na hundeen musanii maqaa isaa ta'u mana jalaa wallahi. Inni isaan kanaa dhufee dura maadheelee nuti aanaa konyaa habroo kana. Konyaa maali awraajjaa habroo jedhame gaafa sanii aanaa 6 qabaa. Isaan 6 kanatti 6 keessattuu maadheelee tolchinee dura teessoo aanaa 6 irratti ganda tolchinee kana namu bakka bu'aan akka dhufu jennee wal geenyee akkasitti waliin haasofne. Sana booda walgeetiin booqee tolfamtee jechuudha. Booqee tolfamtee sana booda amma jaarranfaan yeroo amma achi dabru deeman akkamitti karaa saboo kan akka achi dabran. Jilcha faanis dhufanii karaa qunnamtii karaa Finfinnee achiin karaa waan Finfinnee irraa dhufu suduudan akkaataatti waraanan gahan akkaataatti qindeeffatan kana qindeessuudhaaf karaan asaboossu. Booqirraa karaa caffee aananii kanaan namni qunnamee karaa caffee aananii kanattis nama lafa jalaan gooneetuma. Karaa gubbaa qorichaa kana keessan akka asaboot dabran goone isaanillee achi dabranii sana booda ammas jilchaan faanis dhufanii achitti walgeettii godhatanii nutis yeroo sangaa amma haalli jabaatee jaarmanni keenya kunis uummata keessatti jaarroo kun waraannis asabootitti as dhufe kun hanga bobbaa isaa kan amma lafa baddaa tana keessa akkaataa lafa gaarranii kana dhufu asaboota ammaa yeroo isaan dhaqan san midhaantu jira sotaanuu midhaan murame waggaa midhaan muramu asaboo bakki dhaabbatan hin jirtu waraanni karaa baddaa kana ol seenuu qabaa jedhame amma waraana karaa baddaa kana akkaataatti ol seenu dalagaa ture tanarraa amma gaa waraanni yeroo naannoo kana dhufu dubbinni jajjabaatti amma qindeessee deebisee amma isaanis asaboo dhaqee qunnamee haala argatee warra liqaa naannoo kanaa hunda lafaa kana hunda akkaataatti isaan kana simatan akkaataatti argitee nagummaan isaanii eeggamu. Warruma argitee mootummaan jaarrate kana jaarrantis waan taataa akkuma isaanii kana wajjin dhaabbatan ammoo mootummaa wajjinis jiran. Akkasitti booda baddaa saboottan baddaa gubbaa qorichaa kana finne achi midhaan muramnaani sana booda gaa bobbaan hanga magaalaa jalatti uummanni tokko dubbatu Amaara booddee gaa rakkoon keenya namni keenya dafeeti oowwaa Amaarika magaalaan boona karaa hunda cufaniiti magaalaa dhufuu kutan. Kasilaa baadiyyaa jiru akka magaalaan baane kan magaalaa jiru akka magaalaadhaa baadiyyaa gadi hin baane godhame. Kun immoo rakkoo nutti uumee boodarra gaa anillee dirqame jechuudha gaaratti ba'u yeroo sanii waan qindeessaa turre kan hunda walitti finnee amma mataa walii hiine sababaan haalli akkasii dhalateef gaamma as taa'uun hin taane jennee dhugaasaa faallee yeroo san dhufee dhugaasaa kanas fuudhee jaraa wajjin wal qunnamsiisee gurbaa haakimaa tokkootu jira Daawit jennaaniin ijoollee dhiyaati naannoo san dalagaa isaatu fide
Kana hundaa'uu haala kana hundaa qindeessineef goone egaa booda amma yeroo tana 77 amma hanga 77 kana geenye 77tti anis gaa amma hojii maaddee uummata keessatti dalaynu kana gadhiiseef irraa bahe. An baay'ee xiqqoo hogga turru gaa haalli argitee karaa hidhanii magaalaa bahuu dhoowwuudhaa fi deemu kana itti jabaatee amma gaa irratti dalaganii nama tokko jaarraa qunnamee kaasita fuudhee edaa waraana dargiitu ergaa jira nama sanii namuma keenya inni nama Somaalee irraa dhufe jaarran faana amananii kaasitatti kennanii kanas fuudhee itti geesse deebi'ee warra nu wajjin jiru liqambartoota kana keessaa nama wahii tokko qunname sun oduutti haasawe haala qabsoo kanaan ABO'dha jedheen itti gaa amma jaarmaa akkana waraana bilisummaa Oromooti jedhee itti haasawe sun itti hime ka'ee amma tokko maqaa namaa guurratee dhaqee nama qaqqabu liqambartoota kana qaqqabsiisuu eegalee sababa sana magaa haalli uummata gaa hidhaanii tumuu miidhuun eegalamte waraanni guddaan dhufe. Akkasitti Asaboottitti gabbaane achi booda gaa jaarran faanis amma Gijilchan faanis haalli argitee biyya keessas haalan ho'ee uummanni jaarmanni kun hanga mayigamaa qotee bulaan hanga guutuu biyyatti ijaarame kana hundaa'u caasaa ABO keessa jira. Haalli immoo biyya alaatiin Suudii fi biyyoonni Arabaa kunis Oromoon tokkoomee jabaatee dhageenyanii jila ergadhaa jedhanii lammaffaa Jilchanis waan ba'eef warri dhiyaa kun warri bahaa kun hedduu isa waan beekuuf qunnamuudhaaf inni kun waa qunnamuu jedhanii tattaayamaa turanii. Kanaaf akkaataatti jarri kun jilli kun alatti jila tokko qopheessanii alatti ergan qophaa'uu eegale. Sababa saniif amma haala kana mijeessuuf karaa bookechi deebi'an jaarraa fi Jilchan faanis nuti amma Asaboottitti hafnee yeroo kana gaa waraanni Somaaleetis heddumminaan dabalame yeroo ammaa duraan otoo jaarran faan asiin dhufinuu cinaan Xeelesaa fa'aa fi namoonni hedduun daddabalamaa ture. Amma waraanni guddataa dhufe akkasuma lola Somaaleetii fi lola amma gaa Itoophiyaa dargii wal lolan kunis Somaaleen cabxee gad deebite waraanni guddaan nutti makame milishaan gala deemtu kanas waraanni bakka itti irraa heete makame lakkoofsi namaatis hedduu guddate. Kana hunda gaa amma jaaruudhaa fi qindeessuudhaa fi qooda guddaa taphatee Jilchan. Maaliif akka haala baranee kanatti waraana jaaruun ni jabaata nama muuxannoo waraanaa gahaa hin qabneef. Kanaaf ammoo tiyooriidhaan waan hedduu waan san quba qabuuf inni maqaa jaarmaa saglii jedhu kana hanga jaarmaa saglii muraasaa cibirme muraasarraa buttarraa qeentikkaa birgeediitti ol guddisee hanga hangasitti ijaarame waraanni yeroo san guddina keessa. Kana hundaa'u qooda guddaa taphatee caasaa jaarmaa kana diriirsuu keessatti isa bobbaasaa wajjin. Bobbaasanis waan yeroo sanii gartee yeroo nama garbiin gaafa kaanii akkanaan ba'u na godhe sun inninis ni ba'e. Bobbaasaa fi garbii waliin ba'amu. Yeroo takka ba'anii jechuudha dirratti. Ba'anii bobbaasanis gaamma ajajaa waraanatu ta'ee namni waraana waliin qindeessuuf gaamma Jilchaa wajjin pilaanaa sagantaa tiyooriidhaa hogga qopheessuun bobbaasan ammoo hojiidhaan waan waraana leenjisaa turee fi muuxannoo qabuuf jecha qindoomina irratti qooda guddaa kennanis san irratti gaa waraana bilisummaa Oromoo kana jaarmaa isaa saglii muraasaa buttaa cibirraa kan jiru kanaan hanga birgeeditti ijaarame jechuu waraana. Kanaan gaa Asabootitti kun Asabootii kun buttaa Asaboot jaamaa kun buttaa bookee jaamaa qindoomina kun gaa diriiree humni keenya sadarkaa guddatti deebi'ee immoo yeroo kanatti gaa mootummaa keessas caasan diriirsee hangatti warratti kaatin hariiroo qaban. Takkaa tulluu hanga namoota keenya hidhamee isaatu akka dabru godhe kasilaa du'an warra akka Gadaa Gammadaatii fi Abbaa Xiiqii kan nama ajjeesillee akka lubbuun booka godheessumaa jechuudha. Maaliif caasan diriirtee mootummaa keessa waraanni jiru jeneraaloonnii fi kun hundinuu haala wanneen tafarii bantee sanirraa kan Oromoo ta'e hundi ijaa waan qabuuf yoo asirraa humni jabaatee lola gurguddaa eegalee akkatti makamu qophiirra jira jechuudha. Ammallee Taaddasaanis karaa Finfinnee kanatti yeroo sanii
waan wareegamee tureef warri silaa duraan isaa wajji eegale kaa duraan dargitti gale sun waan irraa barataniif amma of dhoksanii waa dalagu irratti bobba'anii jechuudha. Kanaaf haalli haalan jabaatii ho'aa ture. Haa ta'uutii egaa waa hundinuu ta'u Oromootun waan keessaa kun rakkinan dhabdu osoo hin beekamin gaa haala jila alaa kana qopheessuudhaaf karaa karroo kanatti gabbu'anii Jilchaa fa'aa Dammaysaa achitti gaa leencoon sitti dhufe leencoo fi abbaan caalalleen dhufanii isaan walga'iitti irra turan waa haala jila alaa kana qopheessuu irratti Jilcha fi jaarran karaa biyya Arabaa Jilchanis warreen gartee ba'aa kanaa wajjin akka wal quunnamuuf haala mijeessuudhaaf jedhamee gaa nuti itti quba qabnu akkasi. Isaan achitti haasawarra turan. Leencoon magaalaa dhufe. Jarri kun as jira. Leencoo fi amma Jilchaa fa'aa fi Dammaqsaa fi Jaarraadha. Miseensonni gumii sabaa wanni kan hoggaasanii. Mul'isillee miseensa qoree hedduutii waliin jira. Haa ta'u haasawaa turaniiti haasawa kana haasawa kana fudhanna jedhanii adda bayanii sanbooda haalli Dammaysaatu aaree qawwee ofittis dhahee qawwee Jilchas dhahee ofittis dhahee hajuugaa wanni namni odeessu haala sanirraa Jilcha fi Dammaysaan sun du'uun warra duraan qabsoo tana keessatti jaarran abbaa lafaati sirna abbaa lafaa ofuu deemaa nu balleessaa warra jiru. Gungummiin san dura odoo jarri kun hin dhumin waan tahini waa'een icaatii fi waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hajuu kana jidduutti icaatii fi jaarran faan warra icaatu kun Amaaraa je'ee haasawaa je'ee gungummiin argitee warra dabballoota ijoollee barattoota kana keessaa jaarran dhiibbaa qaba waan kanarratti jiru haasofni tokko jira. Lammaffaa immoo sodaanis ni jirti. Maaliifii fi sirna warri jaarran faan sirna abbaa lafaa oofuu deemanii. Isaan kun argitee inni kara tokkoon nama amantiiti. Ammoo waan akka isaan namni itti haasa'u san ta'in dhugaan jirtu jaarran hangoo haa fedhu malee Oromummaan sabboonummaa irratti hedduu cimaadha. Waan ammoo waan san godhulleef hin qabu ture. Haa ta'u silaa durumaanuu isaan gaafa dhufanuu isaan tana dhuunfatee waan fedhe dalaguu danda'a ture jechuudha. Homaa hin goone wajjinuu dalagaa turan. Haa ta'uutii immoo haalli sun ololli sun ni ture lafa jala. Warri immoo ijoolleen akka dabballootaa jaarraa jaalattu akka sheekatti ilaalti jaarraa kana ijoolleen hedduun tagaara mul'ataa ture. Isaan kun ammoo warri icaatu kuni aangoo wanni nu garaa nu miidhaaf yookaafuu jaarmaa keenya kana dhiibbaa irratti godhuu deemanii jarri kun waan biraatiif deemaa jarri kun mootummatti warri akkas haasa'u sun jira. Osoo kun argitee maal irratti kun haasa'uun kan eegalame waa'ee sagantaa siyaasatii fi duraan osoo Dammaysaan faan gadi hin dhufin sagantaa siyaasaa fi heera fi seera kana fuudhanii odoo gadi hin dhufin jaarran faan nuti gaamma warree gaaratti baanee waa nama dadammaysinu waa namatti himnu waa'ee mormoriizim kan jedhamu tokko nama barsiifna. Oromoon eenyu kajuu Oromoon Booranaa Bareentuma kajuu kanaa fi diinni keenya eenyu Somaalee Amaaraa fi Adaree waan akkasiin namatti himnaa jechuudha. Wanni sun immoo boodarra waggaa sagantaan dhuftu amma gaa ijoollee waa baratteef ijoolleen barattootaatti fi kan dhufan amma gaa Dammaysaan barsiisaa ture jaarranis fudhateetuma waliin barsiisan. Waliin barsiifamanii gaa amma sagantaa siyaasatiin diinni keenya eenyu kajuun kana gaa amma adda bahe. Kana keessatti gaa amma ololli warri silaa amma sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo duraanuu kan dhuftee dhoksee jaarran faan teessisaa turanii isaan waan kanaa miti Somaaleen diina Amaarri diina Adareen diina jedhee kanaafuu diina ta'uu hin qabu kuni diinni beekamaan immoo sirna koloniidhaa kan Amaaratii fi imperializimii addunyaatii fi sirna gartee abbaa lafaa ka jiru kana diinni kaju. Amma gaa kun lamaan hoggaa wal moggaa dhufan warri duraan waan akkasii mataa keessaa qabu Adaree fi Somaalee fi Amaara jiru kuni sammuun isaanii akka biraa yaaddi. Haa ta'u barataa dhufee namni wayyaawaa dhufee namni wal amansiisaa erga dhufeehi
deebi'ee ijaaramu wanni jilchaffaan du'uun kun amma waan duraan shankan san dhugaadha kan jiruun ijoollee barattoota fi warra argitee waraana keessaa dhaabatti dabalame hundi haruma takka akka hedditti dhangala'e jechuudha. Waraanni kun lakkoofsaan gara 12,000 gahee jechuudha akka jaarmatti. Waan gartee dhukkubsataa fi malee qajaaramee argatee bobbaadhaaf qophaa'e qofti. Yeroo kanatti immoo meeshaa gurguddaa misaa'ila Somaaleedhaarraa hiikame kan warri dargiin biraa baqatte kan hunda walitti qabatamee meeshaa gurguddaa kana silaa baazuqaan akka galaanati. San bira dablee meeshaa gurguddaallee hanga gartee taankiin guggubamu meeshaa madaafa gurguddaa kanallee 2-3 hanga 5tu arganne meeshaa isaati wajjin nama isarra dalagu wajjin kun hundi wanni rasaasaa silaa miliyoonaan lakkaa'ama. Tuulamee akka wanti ta'a. Amma kana odoo gartee bakkatti gadhuuf golatti bakkatti tottolchuuf qophaa'aa jiramuutiti odoo lolli sunuu banamee silaa kan mootummaatillee walitti lola kana qindoominaan tarkaanfiin akkaataatti fudhamtu hunda qindeeffatamee jira jechuudha. Haala kanaan yeruma sanitti argitee humni gartee bobbaadhaa kun yeroo ijaaramu hanga walakkeessa biyyattis akka bu'uureeffamu jechuudhaan humni asirraa qawweedhaan akka ol dabru godhanii nuti hanga nama 6 takka kaanee makiinadhaan isin fuunaa Awaashitti koottaa jedhanii Galaasaa fa'aatu makiinadhaan kan dhufan gosanii kaanee miilayyaanee hanga Awaashitti deemnee nuti takkiyyaan duraa deemnee isaanis wal qunnamuu hin dandeenye torbaan tokkochi teenye waan nyaatamu hin qabu uummanni sodaataa lafa san jiraachuu hin dandeenye kaanee gurbaa tokko nama lafa beeku jennee oboo tokko fudhannee deemnaa inni milishaa keessaa nutti makame. Anaa fi mucaa gammadaa jennu tokko fi miliyoon ayyalaa tokko fi daddafaa kiyyaa tokko ammallee mucaa ganda ishee mataraa ganda ishee irra tokko magarsaa jennaan hanga nama 5 takka taanee deemaa turre. Maaliif kabbada buzinesh kan baalabbaataa tokko karaa naannoo Finfinnee jiru isa bira itanii achitti waraana qopheesse waraanni isin dura jira san meeshuma tanaa akka meesha barsiiftanii waraana san barsiiftanii jedhanii amma nuti hangi tokko akkasitti kaanee deemne booda nama dhabnaan gaadhiifnee miilanii walancitiidha inni walancitirraa qunnamna jennee kaanee hanga gurbaasantu obo inni walancitiidha manni isaanii gurbaan nuun deemu tokko. Kaanee deemnee nuuraheeraa san dhaynee bishaanumaa fi waan dhuunuu dhabne. Sanboota walancitii san dhaquudhaaf ga'amamee hanguma tokko ga'e nu qunnamtii tana mataa haraatti nama qunnamnu qabna jennee mucaa kana deemii qunnamennee amma walancitii efa ga'ama nuuraheeraa bakka karaa nama Arsii fi Adaamarraa gabbee karaa Arsii asiin ol garu kana lafa amma bineensaa san daggala gaafas gaa daggala san keessa seenne obboleessa mucaa sanii tokko karaarra jira kasala gubaa isa saniin bishaan nuufiti jennaan bishaan hin jiru bishaan waan namatti kan farshoo fuudhee nuufiti. Farshoo tana gariin keenya gaawaa tanallee tuquu hin dandeenyu kam taana jenne tunis lubbuun nu qabatte haa taatu boodarra mucuma kana erginee akka nama qunnamu maallaqa amma harkaa fixu jirra maallaqa finnee sa'aa teenya ofirraa hiineetti kenninee gurgurii deemii waan nyaannus daabboo nuu fidii tiraanspoortii godhadhu mataa haraasan nama abaluu nama akkasii tokko bira dhaqii qunnamii warra duraan argitee isin dabarsine jenne san nuu qunnamii jennee sa'aa anaa fi miliyoona ayyalaa suni ofirraa hiineetti kennine. Amma sa'aa teenya tana takka gurgureetii takka harkatti hidhatee deema akka irratti hin beekamneef. Gurbaan dhaqee gaafa walancitii dhaqu oshummaa isaa argate. Achumaan sanii wal qunname sanirratti namaa wajji wal lolee ammoo yeroo duraatiif fuudhee maallaqa xiqqoo waan karaan gad deebinu daabboo xiqqoo nu darbee ka'ee mataa haraa gad dhaqee ol deebi'ee ol deebu namni biraa kamiyyoo ishii san qabu ammas achi jira. Sanii fi inni wal lolan achitti inni firaa qabame jechuudha. Nuti achitti amma gara deemnu hin beeknu dachiin nuun gara galtee miila gara galle ammas mataa haraa kan karrayyuu tana keessa duraan halkan deemaa turre amma guyyaa yaa'uu eegalle. Jarri kun amma karrayyuu nuti nama akkanaa duraan milishaa jennee keessa dabarree amma immoo nuti waraana bilisummaa Oromooti jennee itti mul'annee yaa'aa jirra.
ummanni qabu makkanaa tanaan maaliif nu keessan teenya asii amaarri nu cinqee kana amaara kana nufirraa lollaa nuun ja'a. Ayyee nu lollaa jenneen itti basu dabarree firraa Awaashitti deebine Awaashirraa sabootitti deebine egaa bultii 20 waan hangas keessatti ati baatii ofiin waanuma deemna olii fi gad deemu irratti akkasitti oggoo gad deebinu ani maaliif kophee uffata kiyya guutuu gurbaa sanittan kenne. Uffatti gurbaa sanii qabilii ishiyaatiin kopheen isinirra gurguddoon urtee lafa dheertuu deemuu tanaan dadhabe. Gurbaan uffata kiyya fudhatee deeme. Akka nama magaalaa fakkaatuuf. Achumaan hafee miire. Amma ga'aan achii gad deebi'uudha fi kopheen inni milishiyaa tanaa miilana urtee san darbee tan ammas kophee kusumuu xayyaaniin takka tanii gommarraa tolfamtu takka karrayyuurraa fudhadhee sunis na murtee hoggana sabootitti galu. Falaas miilli hiitee garagalee inumaa tufaa jedhanii dhukkuba tokko natti ta'e. Kan namni afaanitti waa fudhatee saree fi dubartiin otoo karatti naman agarre namatti dhufu tokko. Gandana ciibsanii akkasitti sanis wayyaawe. Nuu amma kanaan gad deebinee xiqqoo teenyu ammas humni bobbaadhaa ta'an duraan nuti irraa deebine tun akka deemtu jedhanii amma gurbaan matoolaqaan tokko wajjin qopheessanii inni ijoollee muraasa tokko saayilii 2 fudhatee karaa booqee kanaa dhufe amma sabootitti nutti kataasii utti wata dabru qindeessuudhaaf. Akkasitti aboo gurbaa tokko wajjii deema galaan jennaan ijoollee booqeeti. Gurbaan kun matoolaqaa kana tajaajila akka malee. Namni kun yaaboo namaa miti isin gana gurbaan kun namchi wanne matoolaqaa kana wajjin hin deemini ijoollee tanaa wajjin hin deemini jennee yaadatti dhiyeessine. Maaliif nuti akkasuma waa xiinxallaa waa hubanna warra duraan waan kana quunnamtii godhaa ture waan ta'eef. Anaafi gammadaa tokko jaarraa wajjin ture jalqaba warra meexannoo isa waliin seene. Namni kun namni nama jala kana godhatu kun nama ganaa nama ofirratti abdiin qabnee namticha kana hin erginaa jenneen. Lakki uumaan ji'uu jeetuma gurbaa kana matoolaqaa kana akka malee tajaajila bar akkuma nama gooftaa ofii tajaajiluu godhata. Amma kanaa waraana ta'a jennee shakkinee itti himne didanii too fuudhanii qaabooda makiinadhaan jara fuudhanii adaamaa sanatti gannaqanii hoteela hunda teessisanii achii kaasanii gaafa gaaratti baasan gurbaan nama magaalaa argee maaltu dhaabbata. Ijoollee booqee tana ijoollee baadiyyaati. Akkasitti baafatee isaanii rafu roobanitti roobee silaa gabar gaaras dhaqanii hunoo gaara gabbadafaa biras dhaqanii achi ga'anii. Akkasitti ganee jara sanii lafatti qabsiisee jarri odoo humata akka hin dalagin qaqqabamanii jechuudha. Maaliif namni yoo waliin dhageenye rakkisaadha. Haala akkasiitis hamtuun sunis nu mudattee waan nuti dadhabne irraa deebine isa warra kun immoo kasilaa gaaga'amaa kunis ni gaaga'ame. Maal jiddu galeessa keessatti humna gadhaabuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif gaafasii humni keenya asii bakka iyyuu qindaa'ee waan jiruuf haalli sun dalagame. Kanaaf amma kuni iddootti gad deebi'ee reefun tana kuni yeroo amma jilchan faan kana dura kuni. Amma gaa sana booda walgeettii gachidhanitti amma akkuma reefu jilchaa faanii walgeettii osoo jiranuu mul'isis biraa gabbahee leencoo faa walitti aaranii maali haasaa oo'arra turanii booda damma isaanii ofittis dha'ee jilchas dha'ee kan jiru gaama waraanni bakka iyyuu adda faca'ee facaatii kana keessa gaa amma humni keenya kan duraan akkasitti guddate kun bittinnaa'e. Gara 300 qofaan harkatti hafee jechuudha. Kana gaa amma deebisanii itichuudhaaf gaa yeroo amma rabshaan kun osoo wanti hin ta'inii abbaatii qiifaaji gadaa gammadaa faaji yeroo amma jilchan faagdu an kana biyyaawwan finfinne irraa dhufanii isaanis dubbiin itti jabaatte akkasitti amma gaa of qindeessuun jaarran faan amma gaa hoggaammaa jarri kun dhumu karaa nagaati waliin haasofnu eefa gartee kan jarri kun jaarran faan hin ajjeesin ta'e haa haasofnee fixannuu jedhanii walitti ergaa turan. Humni jajjabii kalee injifamne hayyaan keenya magarsaa ilma Hajji Bushiraa akka gaafa duraa lafa gaara mul'ataa kana qubsiise ilma isaa Khaliil jennaani.
isaatu humna jajjabii sana dura ofiifis leenjifamee mucaa caalaa jennu tokko jira kan humna kana leenjisuuwwan maaliif warra Falasxiinii fi Kooriyaatti illee barate waa'ee riphee lolaa kana akka gaarii barsiisuu danda'a. Isa kanaatu humna keenya leenjisaa ture humna jajjabii duraa sana. Kan duraan jalqaba bobbaasatu leenjisee lammaffaa leenjii riphee lolaadha ammoo qindeessaa kana fa'aa fi atoomsaadha. Warreen akkasii kana milkeessaa dhiyaatti du'e kana ijoollee hanga tokko leenjisaa ture. Nullee nama marsaa lammaffaa warra leenjifame jechuudha. Nuti immoo diriirsaa tokko qindeessaa kana warri kanaatu nu leenjisaa ture. Boodarra amma qindeessaa kanaan nu dursaa humna kanaan amma yeroo rabshaan kun eegalee jarra adda faca'uu eegalu amma jaarras qunnamnee isas qunnamnee akka walitti hidhaman godhuuf tattaafatamaa ture. Haa ta'u baay'ilama qabamee baay'ilama durarratti hin argamne baay'ilama lammaffaattis akkana sababaa dhiyeessaniituma hafame. Bariisoo fi nuti immoo bariisoo kanas asii jaaja kanaa fuunee karaa huffee kana as finnee silaa bakki itti wal qunnamuu taa'u karaa manyoo kana. Amma baay'ilama sadaffarratti amma bariisoo kanas fuunee uffee tana taa'aa jirra. Amma manyootti wal geenya jennee goteenyu ergaan biraa dhufti. Jaarran bara karaa Jibuutii kutee humni facaate tun cinaan gaamma warri humni ijoollee waraanaa hedduun asuu dabalte. Milkeessan kunis humna hanga tokko achii fuudhee as dabarse nama sadii ijoollee abbootii muraasa sadii muukkas humna fuutee fidde. Muraasa lammoo kanaati karaa gaara mul'ataa sanii argame warri kun ammoo faca'e egaa humni guddaan sun hundi faca'e. Hanga humna golee fa'aa gahutti hundi faca'e jechuudha. Amma tana booda jaarran kutee dhageenye maal haa taanu ree. Hayyee kabajamoo hordoftoota keenya kurfiin addaaf qabnu kan irra raawwata. Jalqabarraa kaastanii amma dhumaan nu waliin turuu waan nu hordoftaniif guddaan isin galateeffadha. Sagantaa kanas namoota kaaniif daddabarsa namni martinuu haa dhaggeeffatu. Egaa yeroo dhufu immoo kurfii haaraa qabannee amma walitti deebinutti nagaan nu tura. Baay baay.